Kanaaf aan dirqama nama an jaaladhu qoftee achi hanaa taa'u. Takka ilmi abaluu ilmi ganda kiyyaa achi hanaa taa'u. Lakki ani kaayyoo ganamaa je'eetiin waggaa mee guutuu qabsaa'ee jira ani dhagaadhaani. Ani bara zamanni bar guyyarraa teeppirraa kaas CD jijjiiramee CD irraa huno Netflix irraan tana AI artificial jijjiiramaa jira. Ani dhagaadhaaniin kaayyoo ganamaa quraana rabbiiti moo baayibila maali wanni achi taa'uuf mataa kiyyeef cufuuf no. Ummanni kiyya jijjiiramuuf guddachuudhaaf wanni nu barbaachisu biyya tana aangoon harka keenya jirtene amanuudha ta dura waliin dhaabbachuu gargaaru yoo dandeenya. Lakki hundi keenya aangoon saniifu aangoof qabsaa jirtan jechuu bareeda guddaan keessan ni kijibdanii jechuu bareesin. Baay'inni qabsaa'ota warri ifin jettan kun baay'inni keessan aangoof qabsaa jirtan malee ummata Oromoo bilisoomsuu qabsaa jirtan ummata Oromoo fayyaduu barbaadde huno laal deemiti marashaa dhiisiiti tiraaktara bitiitti kan. Ya tiraaktaraan ummanni Oromoo haa qotatu. Kombaayinaraan ummanni Oromoo haa qotatu. Oromiyaan haa misoomtu. Kai tokkummaan dhaabbadhu gaafa ati tokko taatee sagalee takka taatee dhaabbattee ummanni illee si kabaja. Mootummaa keetis ni kabaja. Nuti ilitiidha. Baratan osoo jennu akka sagaagaltuu miidiyaa alagarra deemtanii nama komattan akka komattu yaatanii. Beekaa isin dhiifne beekaa isin callifne nuti akkana gadi isin cabsuu wallaallee bare. Beekaa isin dhiifne mee arrarra boruuf bartan jennee. Hai isiniifuu argaan jirtan keessa kuttanii miidiyaa alagarra deemtanii waan nuti waggaa 5 dura quufnee dubbannee dhiifnee arra dhiifama gaafannee aboo fayyaa daha namaan jennu kanatti isin arrallee gadi deebitan akkamiin namni gad deebi'a. Kanaafuu nuti jaalannes jibbines hujii ammaan tana deemaa jirtu madaaluma kamiinuu balballi galaanaa nu barbaachisa. Itoophiyaan balbala galaanaa saaqachuu qabdi. Hin gaafanne dachii Eertiraan gaafanne Itoophiyaan haqa Eertiraan gaafanne cubbuudhaani Mallas Zeenaawii fuudhee osoo ragaa takka malee fuudhee kanne dubbiin tun guyyaa takka akka dhootu namuu numa beeka. Maaliif isaan wannummaa sanada takka malee Eertiraatti kannanii Eertiraa bira akka nama qabdii hoonuu jabeessii gaafa Itoophiyaa tana baxabbaxnee saamnee quufnee irraa achi baanee Tigraay gudditti jennu. Lafa asab kanaa fi wanni kana ummata Gaambeellaa wajjin murachuuf kaane ummata bishaan abbayyaa kana waliin murachuu kaate Tigraay guddittiin akkas godhuuf kaan duraan. Asabis waliin muranneeti akkasii ummata Itoophiyaa laandilaa goonee miskiineessinee keessaa yaana jedhaniiti sharriin isaan xaxan sun arrammoo huno abbichuun itti dhufee irra naqee jira. Daaseen noo jeen wanni garaa na gubdu jalqabarraa wanni garaa na gubu yoo jiraate jee akkaataa asabitti fudhatame jee. Sini galee? Akkaataan asabitti fudhatamte hedduu garaa na gubdii jenna obsa. Dhiifama. So kanaafi akkaataan asabitti fudhatamte mee muumicha ministeera Itoophiyaa bulchu bo'arra Abiyyiin kun wallaahi osoo Oromoon ta'in osoo shanyiin isaatu walaayitaa taate osoo Affaaruu taate. An akka sabni kiyya guddaa yoo namni kuni gaafii Oromoo tanarraa dhiibuu baatee biyya jaalatu agarte. Bar nama kana ilmi namaa kun barbar jarana bar amma addunyaa wal shawwaduu dhiiste bar namni taa'ee ilaala. Maal jetta? Angaan fedhe asii haala fallafaa oolwan. Ani sammuu namaa jijjiiruuf haala fallafaa ool. No namni qabata malaal. Oduu tiyyallaa namni yoon oduu kiiloo dhibbachi kaayee fi oduu kiiloo takka yoon as kaaye hujii oduu kiiloo dhibbaa fi hujii kiiloo takkaa san namni irra filata. Maaliif hujii fedha namni hujiitti amana? Wanni nu godhaa jirru kun biyyaaf gaariidha. Yes akka gaariitti bishaan abbayyaa hin hidhatamu hin dhumatu yaani hunoo masrii garsiifne maal abbaa isii fiddime mee maal abbaa isii fiddi jibtiin dhiirtii hiitee agarsiifte bishaan abbayyaa kana hooni deebiste. Yes eenyu sii dhorka wayi ka isaaniiti kun waan shiraan kanname Oromoo wanni barbaachisuuf ta duraan Oromoon saba guddaa biyya sanirratti abbaa biyyaati. Arra waan abbaa biyyaa ta'eefi jijjiiramni akkana addunyaan ragaa baatee Afrikaan ragaa baateef akkana mul'ata. Dirree ta'a jijjiiramni jiru mootummaa harki 80 maal jaansa harki 80 boodeema sammuu teessan hiikamee dura sammuu teessan tana hiika. Ummata saayikoloojii isaa booyicha qofa barsiiftanii hin bilisoomne jettanii ummata sammuu isaanii hin hidhina. Hiikaa sammuu ummata. Huno faannonis የአባታችን ቤተ መንግስት በ24 ሰዓት እንረከባለን ጀ
إن تقلل أي سرام ما تقلل أي شالم خانيس هونو وبون القروفة هونو كيلومتر سديتا موجينشي مال جرا يعني وقاله مسديد يوم سينا دوبا مثلا موتوما ديم سين مال أيت go ديم سين ري مال أيت نيسا أكنت أمة لال سمو ونانغولينا جالنس جبينه ورين أكا خيني ميسومو بربادن أكا أوروموتي ورين ميسومو بربادن هونو تراكتري أسمبل قد ماجر كومباينري أتشجر نحنون أمارا ميسومو بربادن نجي أنفارنو في خيسا قول ليستي أورومو جديمو فكي قرأته تقرأ ميسومو فيتي تيبلف شورور كيسا في خيسا بافتي نجي أنديمو أمتي توبيا قد دوش نو لكي يو جاني ديدن تنداي ساني أورومون ميسومتي أغرسيسو الرب شوفتو رتي دولار بلينا خدانيني تريلينا قرشي توبياتين أرانتنا درين طيارة قدان جارة ماجر مسوما دادة دي ماجر كون هونتي وان بيا قد ساتي جرخين نمني هدوم معانا بلسوماتو نقلف نمواتو كان فوليو لقد شير سانقول كمان برو نقلف معانا بلسوما نمني بلسوما وان تاتيهو نموت هدو قلاف انجر what is بلسوما هاي أبغي نمني توفتان ديما نمني توفتان ديما أكم أداني شوان قرن خلت ديما صوت أنا ما خنا فوق تشتغل واي تكرسيسا ويس دلقا خناس قرا خناس وجهها سمارت ويا كسي ديمتا كان ودي الريباتي هي قطة نوغيا خيسا في فننتينيا قطة على باتينيا ترى قطة خيسا نوغيا في فننتي كمان برو مالي هادو جرت الجرخين لكن نمان أنفريون تاني بكسر نمني براتها وندنده أبا بلسوما نتي خفينو خنوتي فينو لال لقادا دكتور أبي أحمد علي قويا تكتي ركينا كابون جوان نو ركينا كاب المناماتي إسامي تربينو دتشي بسمي قافة وميكا قرآن خيسة جيتي قويا جهتي ومي ربينو المنما أمريكان تو وقاري بلا مساديت فرته قدنا الرجع سخنا ديمو أف تشاينا قدنا أمر رجع تقول أف وتكاته وقاف فرتمت فرته ساوث كوريا نكسي دوبا قافة تراته نجيس وقافة علم ورموتو كأنغو سانكبته وقاسة دين خنا خيسة جيجيرا مسيجر سيسه تدراسا ليسا تدراسوني وقالا فرن دراسو وقالا من دراسا نيوكو بني وقالا من تان ورانا رتوري إرجسني وقاسة دي جيجيرا ما بريدا أجر سيسا جرا جيجيرا ما إني في دخنا مو أكنا ما أدو تنا لك أدو نبانة جت هركان أدو أكمل نمني أدو هركان ونقول إن ديبسو أدو تنا قاعد ديسو إنتن ديسو هركان إنتن ديسو سو خنا جيجيرما إلمان أورومو في دن خنا ماليف جن كوك مثلا ما أنا جن خطو ديد رجافين كوك كذا أنا ما أشين جن خطو ديد هاي ديركم أنا ما كان أبوه خون شيطان خون جني خوني ركينا سموك أبدني خوني جالله فكري نما أشين يجريسين جرخين ورا كنا جو ورا فكري نما تجرت نزي قبل فكري نما خيسا باني جرا نتما we don't care وزر إثيوبيا ديفني ديفني قالوا بيتي تياسون نما فيجينا كابون نما دريمي كابون غافا نابولته لا وان بيت سون كابدوني بيخ أرانتن هدو نما سنين قالوا سن إثيوبيا ريزرفي غازا تريلينا متر كوبيك تريلينا دي دمي سدي لفجلا كابدي you know how much that thing worth you don't understand الدنيا تانا غوتو بيتو دندي سو بلي سخي يوار ريزرفي لفخي جلجو دهب ار غامبيلا خيسا بيدي know how much it worth you don't know غرو ليدر وان قبينيا بيتي تيقب دوبيو ربي سي خنيجر ليدر وان ميس غودي بيو ربي سي خنيجر ابا فدي رادو اورومو رادو ولاي ترى ابو فداتو غرو اورومو تويسا نوتي اتبونو كم اورومو تويسا اتبونو كم إثيوبياوي توسا اتبونو كمنا أفريقيا توسا اتبونو كمنا أفريقيا داف نمتشو يو وقا خورنان أكا أرى وقا خورن خورن شمبوتا أفريقيا دكتور أبي أحمد أكا ليدر أفريقيا لالو تيس أبو نمني إساسا فورك إنتي فارستا أبلي سخي مال نرى تاتي أبلي سخي مال تاتي إساسا فورك فكينيا ناقولتا نمتيشا اسفالتي 1971 جارمته سوقمته دمته بيتي سا كوبا فكاتي بيناماتو فكاتو بليزخي يوم كان تكنولوجي ديسي براغلي وان تكنولوجي لكي ايجيبتي قوي خنافتي هانو مكرتو ايجيبتين إثيوبيان الدنيا رت اينو سي موهبه نمني سي موهبه هنجر مي ايجيبتين اونيك ابدي
warra ummata obboleeyyan isaanii Falestiiniif akkana bishaan Haayilaandii takka achi kan nu dadhabe Ijiptiin Haayilaandii takka. Mee haa tiraay nu gootu. Inuma waan biraatii mitiihu. Mee meeshaa yoo onnee qabatte Ijiptiin meeshaa waraanaa markaba guuttee dirree baatee bahara diimarra ooftee Eertiraa hana ittuma cawwaa. Hin dandeessu. Kontirbaandii naquuf dandeessi yaa karaa Suudaanii kontirbaandii naquuf dandeessi. Kana ala hin dandeessu. Lola noo jibanuu hin dandeessu humna hin qabdu. So kana waraanni keenyaas taanaan arraan tana ummanni birgeen naamadu yoo xiqqaatte isaanuu ammaan tana isaas deeggaraa jiran noo sooba hin deeggaraan jiran. Isaan akka gaarii leenji'anii leenjii fudhatanii heedkwaartarii isaanii Finfinnee isaas kana darbuudhaaf qophii ajaa'ibaa irra jiran. Ummanni Affaar Eeritiraa keessa jiran arra leenjii fudhatanii Affaar asii wajjin biyyee fi deeffachuuf qophii xumuratanii jiran. Tigreen bakka sadiitti adda cabxee jirti wayyaaneen. Isaan ififuu TPLF dhawaa jiran hin dhaabbannu yaanii isaa sochi. Faannoon bakka lama dhaamtee jirti. Humni waraanaa keenya deeggarsa gahaa qabaahu. Humna Eertiraa miti Afrikaafuu sodaachuu qabdi har'a Itoophiyaan. Hin tuffannu. Waraanas taanaan waa hundatti itti beektii dhiirti. So kana akkasanii furadhaa wanni Eertiraa kuni dhugaa dubbachuudhaaf tikenni murameefii jira. Lafti Asab nu barbaachifti. Isin irraan cufa. Lafti Asab wanni nu barbaachiftuuf tokkoffaa osoo hin bubbulle tiriuntu yoo bubbulte dhagaa taatii jette Oromoon. Osoo hin bubbulle oowwitu tanatti isaas achirra darbamuu qaba Asab fudhatamuu qabdi. Ummanni birgee naamadu biyya isaanii qabachuu qaban. Bakka ollaa nagaa waliin dalagannee jiran. Xaafiini kanninaaf misireen kanninaaf nagaa nu hojjaa jiraatanii. Garuu wanni Asab teenya maaliif jennaan ummanni Itoophiyaa 2032 I mean 2032 Afrikaa keessa tokkoffaa taanee jeemee abiyyi. Okay, by 2032 lakkoofsi Itoophiyaa meeqa seena? Gaafa Mallas Zeenaawii fuudhee Itoophiyaa maali Asab kan nusan Itoophiyaa barbaatama turte. Arra dachaadha. Miiliyoon 135 namni lakkoofne malee miiliyoon 150 illee ta'uu dandeenya. Waggaa 15 arraa by amma 2025 keessa jira by 2004 Itoophiyaa miiliyoon 200 seenuu dandeenya. Okay, yoo akkuma amma jirru kanatti akka elitoonni keenya, smartoonni keenya akka nu himanitti lakki nu barbaachisu eenyu faadha tokko ammas injiinarii Liqaal Geetinnatti isa faadha. No, ammallee kaan Dr. Caanneefa. No. Lakki akki goonu. Isaas kana kadhannee takkaa nutti gurgure Asab, takkaa nu wanni godhi, takkaa diriiriin fudhanna. Ay saraam, hin dalagu wanni akkana. By 2004 waggaan 15 is boru ganama obboleessa kiyya miiliyoon 200 guuta. Yoo haala amma deemnu kanaan akka shaqaxatti eenyuutuutu wadaba kan fayyadamnaa akka shaqaxatti akka Mallas Zeenaawiin keessan jee sanitti akka Mallas Zeenaawiin keessan jeetti wadabni akka shaqaxaatii jee no akkasii miti lakki. Gaafa miiliyoon 200 guunne warri arraan tana qarshii biliyoona 3 Jabuuti kafallaa jirru kuni boru biliyoona 5 nuttaati. Doolaara biliyoona 5 Jabuuti kafaluu deemna. Hanga ammaa baasnee nu qoccee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf nuti waggaa 15 booda dhaloota dhufuuf Jibuutii irraa hunoo kontiraata karaa kanaan furadhaa jennee lammii teenya miiliyoona 200 guutuuf akkam jenneeti hoodha doolaara biliyoona 5 waggaatti kiraa kafalaa wadabaaf jennaan hin ta'u wanni akkanaan ta'u doolaara biliyoona 5 waa meeqa sii godha sii gala waa meeqa misooma meeqa hospitaala meeqa sii ijaara mana barnootaa meeqa sii ijaara teknikaal kolleejii meeqa sii bana warshaa meeqa sii bana waa meeqa itti godhatta soo kanaaf lafatee haqa malee dhabdee kadhachuun hin jiru irra diddibuun hin jiru lafateeti haqa keeti maal jette Oromoon oowwitu fallaanaan jette qabbanootu harkaan nagaan gaafachaa jirti afaan dippiloomaasiitiin nuti laandilaak shiraan nu gootanii jirtan ni beeytan ragaan qabdan karaa nagaatiin addunyaa nu jidduu seentaa hafetu kun afaan dippiloomaasiiti biyya takka hoggaati haqa keedeeffachuu deemtu dura nagee dubbatta kun sodaa miti nagee dubbattee boodarra abba ni liqimsita marqa harkaan liqimsita yoo sitti oowwe maankaan liqimsita akkasii fallaanan soo kanaafi Itoophiyaan asaboonni fudhatuuf ikoonomii isiif hegereetiif ni barbaachisa. Lammaffaa security biyya saniitiif haalaan barbaachisa. Itoophiyaan akka feetetti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa naqachuu haa ta'u waan adda addaa godhachuu haa ta'u yoo haatee Jibuutii irraa ni naqadha takka Somaaliyaa irraa ni naqadha itti sitti hin dhiisan maaliif jennaan misaa'ila naqachuu sitti hin dhiisan maaliif jennaan nu sodaachiftanii isin uummata guddaa yoo isin jaan maal abbaa keetiif fidda. Waan isaan si hayyaman gozee isaan rafis hin jaanni rafta gozee isaan keessa hin jaanni haata. Kanaaf onne uummata keessatti caccabsina.
isin sababa rakkoo dhuunfaa walirraa qabdaniif cinqii waan qabdaniif abbaa kiyya abbichuun seenaa dalagee dabruu fedha abbichuu waliin duulaa itti baane abbichuun hojii nu gorsee jira dhiira hiriyaan qabne ta'uu hojii nutti mul'isee jira soo kanaaf namu bakka itti dhiirummaa qabu jira tokko waa diigutti dhiira tokko waa ijaarutti dhiira gurbaan waa ijaarutti dhiira abjuus qaba diriimis qaba biyya san guddisee seenaa bareedduu lafa kaayatee deemuu fedha kun immoo eenyutu irra faayidaa guddaa argata ummata keenya jaalannee jibbine so akkasanii osoo nuti waa'ee mandara waa'ee gandaa haasoo nuti biitii addunyaa Itoophiyaa guutuu fudhatee inni Itoophiyaa nutti rakkattee waa'ee Afrikaa yaadaa jira so kanaafuu onnees agarree humnas agarree waliin gitanii fayyaa argadha tankii waan nuti turtaniif warreen boodarra dhuftan video kana walii share godha dhaamsiniin arra dubbachuuf dhufe waa'ee diree dhawaati waa'ee diree dhawaa gurbaan baalageen sun hokkara kaasuuf hotu Dr. Abiy Ahmed Ali hotu dhiifama nu gaafadhu jeewi inumaan qaanfatu maal abbaa keetiif dhiifama si gaafate Dr. Abiy dhufe Abiy waan shiraa maal dubbate kun waan shira godhuudhaaf amma dhokotee hunoo shinniilee jiraa hujaanii barbaadamaa jira gurbaan so kana waan akkana hafarsitanii wannaan godhina so kanaafuu nuti waan goonu siyaasaa hunda keessatti bilchaatu nu barbaachisa sammuu teenya tana hiikuu nu barbaachisa maaliin argadhee maaliin dhabe abba psychology ummanni psychology maal jambeeta yoo ati galgalaa ganam negatiivii dhageesse yoo ati galgalaa ganama sammuu teetan ani miskiinet akkuma miskiina taatetti ganda adamii galtaati sammuu teetan galgalaa ganam ani miskiina ani hin danda'u yoo jette akkasuma kutta immoo niin danda'a niin guddadha yoo jettee lafaa kaate ni guddatta that's it akkan warri addunyaa tanarra successful ta'an isinirraan cufaa dhiifamaa yoo dubbii isin dheeresselleedha warri addunyaa tanarra successful ta'an nasiibaan hin ta'an jira keenya warreen abbootii qabeenyaa gurguddaan isin gartan kun itti rakkatanii gaafa galee agabuu bulanii cinqamanii itti ka'aniiti warreen sammuun isaanii hin dandeenyu ja'anirra nuti ni dandeenya ja'anii itti rafanii itti ka'anii tattaafatanii wahitti bahan gaafa bahan ni guddatan sanboota kutan jechu ifiif tahanii maatii ifii tahanii biyya ifii tahanii saba ifiif tahanii addunyaaf illee tahan jechu atillee niin danda'a liidara ni dandeenya jedhu rabbi sii kanne maal wanni ati hin dandeenyu nu ajjeeste akkana nu goote mixirqishoo nu goote oromoo irraa duutiin dhaabban akkana tahan maali boo'ichuma rabbi sini buuse kun aboo jarana boo'icha keessaa rabbi sinaa baasu amiin jaame maaluma boo'ichuma rabbiin galgalaa ganama booya mee boochiftuu tanaas gisee gadi jalaa dhaabbadhaati mee sammuu tanaas ni dandeenya jaame addunyaan tun erga haabilii fi qaabil wal ajjeesanii armaydu eega nabi aadam dhufe as ilmi namaa waluma ajjeesa feesbuukiitu hin jirre malee ilmi namaa inumaa kana caalaa baangaa wal fixaa ture gaafa dur so arra yoo lukkuun takka achi lukti cabte abiyyi cabse girrisaanti dhugaadha abiyyi cabsette fuute bakka hunoo abiyyi lukkuu teenya miila cabse haaya okay harreen takka achi amma ijji jaamte abiyyi tu bar harree san ija jaamse ogaa jan harree ijji jaamte abiyyi harree teenya ija jaamse laal siyaasaa baradhaa jara keenya arraan tana huccuu wataadaraallee uffatee namni siyaasaadhaaf isin nama kaasuuf ummata keenya boochisuuf kaasisuuf shira dalaga ummanni siyaasaa faannoonis shira daleedi kaanis shira dalaga hundi shira dalaga mootummaa kanarra cilee dibuudhaaf maali mootummaan maraataadha moo maali namni biyya ijaaraa jiru namni mana haaroo ijaarrachaa jiru namni waan gaarii godhachaa jiru maal gochuufi harka tokko waa tolchaa harka tokko waa maqaaf balleessu waa godha hin godhu kana deema ijoollee xiqqoo soba akkasanii fayyaa argadhaa Itoophiyaan arraan tana wanni deemaa jiru Itoophiyaa irratti heegere garuu namichi kan naqarsaan kun ka'uu qabachirra asab qofan deeffan naqarsaan vaayirasni Itoophiyaa irra vaayirasa ta'e achi taa'u kun beeta ogaa vaayirasni tokko si seene khalladoon ogaa seente sarjarii goote yoo khalladoo sanif keessaa fuutee ammas deebitee rikabariif goote malee naqarsaan kun yookaan vaayirasni kun achirraa ka'uun dirqama kaa'uusu qaba biyyi bakka dasse dhumatteef tikenni murameefii jira kanaafi waliin gitu humni Itoophiyaatiif humni Eertiraa waan dachisami jira keenya arraan tana ijoollee humni Itoophiyaa akka ammayya deemaa jira akkuma reefu isin jeesanii faannoon dheengadda lafa qabanne marsinee dhoonettee gaafa kaan dhiirti dhuftee baakbaakii keessaa diroona xaa gootee asfaaftee gootee ogaa itti facaaftu gurra lama qabadhu mata nagaa fixee jaan arra lolli teknooloojii ta'aa jira Itoophiyaan teknooloojiin deemaa jirti thank you so much jara keenya waan qabnu wallaalina ni qabna
humnas ni qabna waa hunda ni qabna. Thank you so much waan hojii turtaniif fayyaa argadhaa galatooma.